Tole maal sitti himu? Siifi gumii gidduutti wanti uumamee jira. Kun hojii amma ammaatti hojjetteefi. Gara fuulduraatti immoo jabaattee na gargaartee taa'aa maallaqa kana caalu siiti. Kamis ta'ee kam dhugaa sana qofa akka isheen nuuf baastu barbaada. Dhiigni ishee tasatti lola'ee nafu. Abshir jabaadhitu. Beekaan ni moo eebbaan ni moo beekaan ni moo. Maaliif? Dudduuba akkamittiin? Maaliif yaada isaa jijjiiru? Ani moo? Amma sin barbaada naan hin jenneeti. Maal? Ati ijoon dogoggore. Dookter Eebbaan nama qulqulluudha. Maalidha maaliif akkasiin ilaalta? Onni addaa qabda. Waaqayyo si haa tiksu. Nama ajaa'ibaa maaliiti? Of jajaa wayiiti malee. Dhiisi malee beekaa. Ofillee hin jaju. Jaalala maallaqaaf qabduuf jettee urjii dabarsitee kan itti jedhe tasuma yoo yaadeen beeku.